kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Lolaa fannoo isaatiin ajjeese. Nageenya immoo nu labsee ofii isaatti nu araarse. Mata duree kanaan kaanee barumsa keenyaa waa'ee ayyaana masqalaa ilaallatu kutaa 1ffaa, 2ffaa fi 3ffaa waliin barachaa turuun keenya ni yaadatama. Egaa har'a immoo kutaa 4ffaa fi 3ffaa siniif qabadhee dhiyaadheeraatii hordofaan siniin jedha. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u. Kutaa 4ffaatti tun seeniin fuula dura kutaa 3ffaa keessatti mootitti Ileeniin fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waggaa 300dhaaf Ayhuudoonni miqqanyoonni owwaalanii turan barbaaddee damaraa dammartee edda lafanni owwaalame baastee booda biyya Yerusaalem Golgootaa iddoo fannoo gooftaa keenyaa mana qulqullummaa ijaartee keessa akkasiin keessiftee ilaallee jira. Kutaa 4ffaa keessatti fannoon kun har'a eessa jira kan jedhuu fi fannoon kun maalirraa tolfame? Egaa fannoo kanarraati immoo yeroo yaadannoo isaa taasifnu maal fayyadamna kan jedhu waliin barachuu yaallaa. Waaqayyo iccitii isaa isa fagaate naaf dhiyeessee isa dhokaate immoo naa mul'isee isiniif immoo yaada laphee keessanii banee Waaqayyo hunda keenya nu barsiisa. Kadhannaan giiftii maaramii beekumsaan ergamootaa waadaan qulqullootaa arjummaan uumaa keenya Sillaasee hunda keenya wajjin haa ta'u. Ameen. Tolee gaarii dhagaan fannoon gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa ijaaramee edda keessa kaa'ame booda ajaa'iba garaagaraa gochuu itti fufee ture. Maaliif jennaan harki isaa qulqulluu Addaamiin uume gaafa jimaataa irratti fannifamee irratti waqaramee ooleera'oo dhiigni isaa qulqulluun irratti cobeera'oo tokkos milli isaa qulqulluun irra dhaabbateera'oo ajaa'iba gurguddaa 7 jechoota dhala namaa fayyadan 7 fannoo kana gubbaarra dhaabbatee hojjeteera waan ta'eef maaf ajaa'iban godhure? Iddoo qulqulloonni dhaabbatan iyyuu ajaa'iba guddaa godha'oo gaaddidduun qulqullootaa, uffannaan qulqullootaa, fakkiin qulqullootaa iyyuu waan ajaa'iba gurguddaa dhala namaaf ni taasisa waan ta'eef kan gooftaa keenyaa immoo caalaatti ajaa'iba guddaa gochaa ture jechaadha. Kanarraan kan ka'ee warri horma ta'anii warri fayyina dhala namaadhaa gooftaan karaa fannoo kanaa godhe hin jaallanne ammas yeroo biraa karaa biyya Faars itti gaafatamaa waraana isaanii olaanaa Holifornis kan jedhuun hoogganamanii Yerusaalemiin weeraranii dadukutanii booda ammas qabeenyi mana qulqullummaadhaa fi fannoon kun akka inni booji'amu ta'ee jechaadha. Yeroo kana booda abbootiin amantii biyya Yerusaalem keessa Qosxanxiniyaa fi Anxookiyaa, Efesoonii fi Armeniyaa akkasuma Giriikii fi Iskindiriyaa keessa warra jiraatan waliin ta'anii mooticha Hiriqaal yeroo sana Roomaa bushaa kan jiru gargaarsa deeggarsa gaafatanii fannoon kun akka deebi'ee galu taasisan jechaadha. Erga sanaa booda fannoon kun akkaataa kanaan yoo taa'ee boris nu jalaa diinaan booji'amuu danda'a waan ta'eef natu fudhachuu qabaa jedhanii mootoleen ammaa kun irratti wal falmuu jalqaban jechaadha. Yeroo kana abbootiin amantii biyyicha keessa jiraatan maal jedhaniin kottaa Waaqayyoon kadhannee gargaarsa Waaqayyoon qajeelfama Waaqayyo kennuun fannoo kana bakka 4tti gargar sinii murree carraa sinii buufne carraadhaan fudhattanii galtu jedhan. Haaluma kanaan Waaqayyoos jaalala isaa ta'ee yeroo iddoo 4tti gargar muranii biyya 4 ga'e. Fannoon kun kallattii 4tti gara mataa, gara bitaa, gara harkaa, mirgaaf gara miilla jalaadhaa gaafa muran silaas akkuma beektan fannoon kallattii 4 qabaayyuu biyyoota 4 qaqqabe. Biyyoota 4 carraa fannoo kana argatan isaan eenyu innaa jettanii tokko Room, 2 Qosxanxiniyaa, 3 Anxookiyaa, 4ffaan Iskindiriyaa ture jechaadha. Iskindiriyaa isheen jedhamtu kana bal'inaan ilaalla. Iskindiriyaa kan jedhamtu kun biyya Afrikaa keessaa Gibxii keessatti argamti. Kiristiyaanonni jajjaboon bakka isaan keessa jiraataniidha Iskindiriyaan kun. Egaa biyya Iskindiriyaa kana keessa waggaa dheeraa erga jiraate booda
jaarraa 14ffaa keessa jaalala waaqayyoo ta'ee bara mooticha Daawit gara biyya Itoophiyaa dhufee jira. Akkamittiin gara biyya Itoophiyaa dhufe? Gabaabsee seenaa isaa yoon isinitti himuu barbaade. Kiristiyaanonni achi keessa jiran kun hormaan baay'ee acuucamanii waan jiraataniif hormoonni kuni mirga kiristiyaanotaa kana dhorkachuu jalqaban. Akka isaan kiristiyaanummaa dhiisan gochuu barbaadan yeroo kana mootii biyya Itoophiyaa Atsee Daawit jedhamutti iyyatan. Nu gargaarii kunoo mirga dhabnee miidhamaa jirraa biyya kana keessatti gaafa jedhan mootiin kunis lolaan akkuma beektan Itoophiyaan beekamtuudha. Loltuu hedduu hiriirsee gara isaaniitti duule. Daangarra gaafa ga'u kunoo ani dhufeeraa maaliif mirga kiristiyaanotaa biyya keessan keessa jiran maaliif mirga isaanii dhorkattuu maa isaan miituu kunoo amma dhufeeraa gaafa jedhu dhufaatii mooticha kana gaafa dhaga'an warri hormootu kun dafanii nagaa buusanii isaan wajjin araaraman jechaadha. Kanarraan kan ka'e kiristiyaanonnis baay'ee gammadanii xalayaa galataadhaa fi warqee birrii galataa wajjin mooticha Daawit lafanni loltuu isaa wajjin jiru daangarratti geessaniif. Inni immoo deebisee fi akkana jedhe ani birrii keessanis hin barbaadu warqee keessanis hin barbaadu. Biyya koo Itoophiyaa gara kaabaa kanaa hongee cimaan bokkaa roobuu didee nama baay'ee na jalaa miidhaa jira. Kanaaf kanan sin kadhadhu yoo jiraate fannoo gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos harka mirgaadhaa ajaa'iba guddaa hojjetu sana akkasumas fakkii qulqullootaa wayyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti gaafa jimaataa sana itti uwwisan wayyaa diimaa kalameedaa jedhamu sana kan ittiin waa'ee keenya bushaan jireenyaa nu baasuuf jedhee dhangaggaatti hujummoo sana akkasuma kan biraa jechaadha waa baay'ee caqasanii duukaa naaf ergi jedhan. Isaanis ta'anii dabareetanii booda akkuma inni nu gargaaree nu gammachiisee silaati yoona olii keenyaaf iyyuu hin jiru dhumna turre jarri kun nu fixu turanii qabeenyi kun hin saamama ture amma immoo kun nu gargaaree jireenya keenya mirkaneessaniiru kottaa nu immoo saayee nu gaafate kana hin laannaaf jedhanii mari'atanii murteessanii fannoo harka mirgaa kanaaf akkasuma wayyaa kala diimaa sagooftaan ittiin hadhooftoo baasan sana ujummoo sana qulqulluu Yohaannis abbaan wangeelaa fakkii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos akka inni fannifamee jirutti kan inni kaase fakkii dubaroo maaramii kan qulqulluu Luqaas kaase sana wajjin fuudhanii saaxinii warqee keessa kaa'anii warqee sanaaf waraqaa galataa sanaa wajjin deebisanii kennan jecha. Haaluma kanaan fannoo kanaa fudhatee mootiin Daawit kun galataa wajjin fulbaana 21 bara 1443 gara biyya Itoophiyaatti fudhatee dhufe jechaadha. Haa ta'u utuu gara fudhaganaatti deemaa utuu jiru gara biyya Itoophiyaatti dhufaa utuu jiru Sana'aar iddoo jedhamurra gaafa ga'u boqotanii. Jaalala waaqayyoo ta'ee lubbuu foonsaa gargar baheen du'e jechaadha. Erga sanaa booda mucaan isaa Zezaraa Yaaqoob mo'ee inni gara biyya Itoophiyaa fide gara biyya Itoophiyaa kana gaafa fidanii guyyaa 3dhaaf Itoophiyaa keessatti ifa guddaa akka ta'e seenaan mana kiristiyaanaa ni dubbata jechaadha. Egaa haaluma kanaan Zezaraa Yaaqoobis fannoo kana fuudhee Dabra Birhaan lafa amma jedhamu kan achi kaa'uudhaaf yaalee jira. Mannaagashaa Maariyaamii iddoo jedhamu kaa'uudhaaf yaalee ture. Garuu waaqayyoo mul'ataan itti mul'ate yaa jaalallee koo Zezaraa Yaaqoob fannoo koo kana iddoo uumamaan fannoo ta'ee jiru naqi naa kaa'i jedha ture. Egaa iddoon kun eessa akka ta'e isaaf hin himne ture. Dhumarratti torban tokkoof gaafa subaa'ee galee waaqayyoon kadhatu waaqayyoo ergamaa isaa ergee ergamaan kun immoo ifa uffatee dura isaa deemee lafanni arra jiru kana kutaa biyya Itoophiyaa keessaa kutaa biyya Walloo keessaa immoo Konyaa Ambaasaal jedhamu Tulluu Dabra Aab yeroo sana Tulluu Dabra Aab jedhama Dabra Kaarbees jedhama achi akka kaa'amu ta'ee jechaadha. Kan nama dhibu tulluu kanarra kan inni kaa'ames yoomennaa jettanii fulbaana 21 bara 1444 ture jechaadha. Haaluma kanaan egaa iddoo nama fannoon kun jiru warra dhaxxanii daawwattan agartaniittu uumamaan fannoodha. Karaan itti ol yaabbatan tokkicha duwwaadha. Irra isaa keessa garuu fannoodha. Kanaaf achirratti mana qulqullummaa ijaaranii edda sanaa booda achirra kaa'anii gaafa inni eebbifamus kitaaba Xeefuut jedhamu irratti seenaan fannoo kanaa akkaataan inni itti gara biyya Itoophiyaa dhufuu danda'e seenaan waliigala inni qabu ajaa'iban hojjete waliigala achirratti barraa'ee achumaan waaqayyo immoo gaafa inni eebbifamu kana waadaa seeneef jechaadha. Waadaan inni seene maal jedhannaa jettanii namni jaalala fannoo koo kana qabu biyya Yerusaalem dhaqee daawwachuudhaaf kan dadhabe
kan haalli hin mijanneef yoo jiraate gara iddoo kanaa yoo dhufe iddoo ani itti fannifame Qaraaniyoo dhaqee akka tasaallametti iddoo ani itti owwaalame Golgootaa akka dhaqee tasaallametti lakkaa'amaaf qooma itti lakkaa'amaa fi iddoo sana immoo namni dhaqee bakka argatu iddoo kanatti eebban argataa jedhee gooftaan waadaa seeneeraaf jecha. Haaluma kanaan egaa amma fulbaana 21 kabaja addaatiin yaadannoo addaatiin hin kabajamaa jechaadha. Giisheen Dabra Kaarbiddoo jedhamutti waggaadhaan hin kabajamaa namni iddoo kana dhaqee eebba fudhata jechaadha. Egaa duuchaadhumatti waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana gaafa yaadannu maal yaadanna jechaadha? Fannoo irratti isa fannifame Kiristoos yaadanna. Safurii lubbuu keenya ta'e Kiristoos yaadanna. Isa yaadachuun immoo jireenya. Isa yaadachuun immoo fayyina. Kanaaf fannoo kana gaafa yaadannu meeshaa fayyina keenyaa waan ta'eef yaadannaa jechaadha. Kanaaf fannoon kun har'a eessa jira egaa? Gabaabaadhumatti biyyoota addunyaa keessaa kan carraa argatan Room, Qosxanxiniyaa, Anxookiyaa, Iskindariyaa irraa immoo Itoophiyaadha jechaadha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa nuti Kiristoosin gaafa lallabnu Kiristoos gooftaadha jennee lallabna duwwaa miti. Hojii fayyina keenyaa kan inni ittiin nuuf hojjetu hundasaa lafa inni jirus beekuudhaan yaadannoo isaa gochuudhaan yaadannee lallabna. Mee waan tokkoon si yaadachiise. Amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga koo qulqulluu kana dhugaa jedhee eebbisee kan inni kenne xoofoon sun har'a eessa jira? Xoofoon gaafa sana inni oriijiniin sun as biyya Itoophiyaa keessa Dhimma Bu'aa iddoo jedhamu naannoo Shawaa Kaabaa keessa jira jechaadha. Karaa adda biraa wayyaa diimaan sun ujummoon sun fakkii Yohaannis abbaan wangeelaa akka gooftaan fannifamee jirutti kaase sun fakkii giiftii keenya dubaroo Maariyaamii qulqulluun Luqaas kaase sun har'a eessa jira? Biyya keenya biyya Itoophiyaa keessa jira jechaadha. Egaa waa baay'ee kaasuu dandeenya. Akkasuma biyyi keenya Itoophiyaan kan isheen biyyoota addunyaa keessaa adda ishee taasisu wanti baay'een hin jira. Egaa Waaqayyo isa kana nu godheef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Mee amma immoo kanatti aansuudhaan fannoon sun mee maalirraa hojjetame? Maalirraa tolfame? Muki sun maal jedhama? Amma kanatti illee lallabne jechaadha. Kanaaf lafa muki kun irraa murame Tulluu Litisxoraa iddoo jedhamu mukeen baay'een lafa jiran irraati dhaqee murame. Gaafa muramus ajaa'iba addaatiin murameedha. Egaa kan nama dhibu biqiloonni irraa tolfaman kun biqiloota gosa 8 ta'an irraati. Kan inni muki kun muramee walitti daddabalanii ulfaatina isaarraan kan ka'e dafee onneen isaa cite akka gooftaan du'uuf jedhanii kan isaan irraa qopheessan muka gosa 8. Mukeen kun isa zayit, isa karkaay, isa wayraa, isa sarnaay, isa balas, isa wayin, isa karkaay, isa sarnaay, isa zayitiif isa karkaay kan jedhan walitti daddabalanii gosa 8 irraa hojjetan jedha. Mukoonni kun muka seenaa qabaniidha. Egaa mukeen 8 kana keessaati mee waa'ee isa balas ilaalla. Isa balasiin eessaa dhufe? Addaan kan inni nyaatee genneta kee ture. Genneta keessa gara biyya lafaa akkamitti dhufe isa balasiin? Isa balasiin kan inni dhufe karaa gurguddaa 4 fi isaa ol akka ta'e seenaan mana kiristiyaanaadhaa ni dubbata. Inni tokkoffaan kan inni dhufe seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoomsa 9 haga 11 irratti iccitiidhaan kaa'amee jira. Andimtaa wangeelaadhaan garuu achirratti immoo hiikamee jira. Andimtaa kitaaba qulqulluudhaan. Achirraa maal jedhaa? Bara Qaa'el abaarame sana mallattoo Qaa'eliin akka inni of eeggatu taasisuuf bukkee isaa dhaabamteedha jedhu. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoomsa 9 haga 11 irraa maal jedhaa? Qaa'el in abaarame sababa obboleessa isaa ajjeeseef, sababa Waaqayyootti dalga aaseef abaarameera kanan beektu. Boqonnaa 4 lakkoomsa 9 irratti garuu akkana jedha. Abbaa argeetu lafa argeetti na ajjeesa maalan jedha gaa jedhee gaafa inni bo'u abbaan arge akka argeetti akka sin ajjeefneef akkati of eeggattuudhaaf jecha mirga kee yookaan cina kee dhaabbattee of eeggannoo kan siif taasisu milikitan sii dhaaba jedhee milikita dhaabeefidha. Milikiti sun maaliidha yoo ta'ani? Isa balasiidha. Qulqulluu Mikaa'eliitu Waaqayyo ajajee jennaan genneta keessaa kutee fidee dhaabeefi. Kanaaf tokko akka ittiin gara biyya lafaa dhufte. Kan lammataa bara mooticha Saa'ol gara biyya lafaa akka dhuftee ni dubbatama. Mootichi Saa'ol mucaasaa dhukkubsate. Mucaansaa jalaa dhukkubsattee jennaan du'a qarqara gaafa geessu luboota waamee mucaa koo kana naa fayyisaa jedhe. Naan fayyistani taatanii jennaan farda taatanii isin hin yaabbadhu. Kanaafuu isin ajjeesan jiraattanii amma naa fayyisaa jedhee jedha.
yeroo kana maallee akkas nuun jetta qoricha sana nu barbaade nuun jetture jedhanii gaafa jedhan qoricha manaa fidaagaa jedhe. Yommuu kana risaa ilmoo ishee qabee gimbii keessa kaa'ee mucaashee jalaa ukkaamsa. Mucaashichi keessaa teessee iyyiti. Risaan kun asii ol ba'ee gannata keessa dhaqee biqiltuu balas kutee fidee achirra gaafa buusu hin dayya'e. Dayya'ee jennaan achi keessaa mucaasaa baafate. Inni immoo achi keessaa fuudhee sukkuumee mucaasaa ittiin fayyifate. Kun qoricha waan ta'eef jedhee dhaabe. Tokkos akkasittiin gara biyya lafaa dhuftee jedha. Kitaabi waa'een fannoo gooftaa keenyaa dubbaturraa. Inni karaa adda biraa bara mooticha Solomoon, inni arfaffaa bara mooticha Iskindir akka dhufee seenaan mana kiristiyaanaa ni dubbata. Egaa kanneen keessaa kan Iskindir isinitti hima. Mootichi Iskindir kan jedhamu kun baay'ee ogeessa ture. Baay'ee ogeessa ture. Biyya abbaa kootiin naqee daawwadhaa, gannatan naqee daawwadhaa, ogummaan naqee ittiin gannata kana daawwadhu, yaa Waaqayyoo naaf kenni jedhee Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon guyyaa 40 halkan 40 subaa'ee galee gaafa kadhatu Waaqayyo ogummaa tokko isatti hime. Ogummaan isaatti hime maal inni? Risaa qabiitii farda ariisisi. Farda ciniinsisi. Yommuu kana akka fardaa kolli kotti 4 kan qabdu. Akka risaa immoo baallee kan qabdu irraa dhalata. Uggaa kana ishee kana immoo fooniin guddisi. Foonii edda guddistee booda immoo torban 2 guutuu immoo dhowwadhu aga buuteessisi. Edda sanaa booda zangii dheeraa hojjedhu foonitti foon mataa zangii kanaatti hidhiiti yaabbadhu. Yeroo asii ol qabdu akka fardaatti si baatti. Akka risaatti hin balaliiti. Asii ol samaayii keessa fuutee dhattee gannataan si geessiti. Kanaaf dafee lafa gannata dhaqee si buusa yeroo sadaqee daawwachuu dandeessattiin jedhee jedha. Haaluma kanaan ogummaa Waaqayyoo daanigaa Waaqayyoo jiinsaa dinqiidha. Haaluma kanaan akkuma jedhameen godhe yaabbatee zangii kanarratti foonidha isan nyaadhattee isheen ol barristii kallattii ba'aa biiftuun deemtee gannata seenti. Egaa sila gannati kallattii ba'aa biiftuu akka ta'e hin beektu waan ta'eef. Qaama lafaa kallattii ba'aa biiftuutti argamu samii lafa kana gidduutti. Kanaaf achi gaafa ga'u farda kana irraa bu'ee biqiltuu balasitti dhaqee hidhata. Hidhatee gara gannataan seena gaafa jedhu balbala gannataa kan eegu kiruubeen eessaa dhufte jedhe. Ati eenyudha jedhe. Ani Iskindir jedhama. Warra abbootii kee xoomiidhaaf kadhannaadhaan kan akka Daawit kan akka eenyufaa kan illee ati ogummaan itti dhufteere jedhee gaafa nasi seefisaa abiddaa sanatti lukkisu utuu achirraa hin hiikin fardatti yaabbate. Yaabbatee fuuldura isheetti gaafa gadi qabu lubbuudha isheen immoo achi follosite akka hidhamtee irraa follofattee fudhattee gara biyya lafaa dhufte. Egaa kana maalirraa argattu? Kitaaba waa'ee dhukkubii gooftaa keenya irratti barraa'ee jira achirraa arguu dandeessu. Waa'ee isa kanaa kitaaba galmee seenaa kutaa 1ffaa waa'ee fannoo irrattis barreessuu yaaleera achirraas dubbisuu dandeessu. Karaa kanaa gara biyya lafaa dhufee jechaadha. Iccitiin isaa garuu badiisi dhala namaatti karaa mukaa dhufe. Muka balas jedhu kana nyaachuudhaan Addaam du'aa du'e qullaa ta'e. Kanaaf Waaqayyo immoo mukatti qullaa isa taasise kanaan ani immoo deebisee sornaa sitti uwwisa, ayyaana sitti uwwisa, jireenya sitti uwwisa jechuudhaaf karaa muka kanatti fannifamuun barbaachisee jechaadha. Duchaadhumatti badiisi karaa nyaataa akka dhufe, karaa biqiltuu kana akka dhufe, fayyinni dhala namaaf immoo biqiltuun kun immoo fayyina mallattoo fayyinaa taatee dhala namaaf akka kennamtuudhaaf jecha karaa fannoo kanaa ta'ee jechaadha. Dhumarratti fannoo kanarratti gooftaan fannifamuu isaatti dhalli namaa waa baay'ee fayyadame. Daabiloos immoo ittiin ajjeefame, ittiin salphate. Cuunfaa barumsa kanaa asirratti laadheetan gabaabsu yaala. Mee karaa fannoo kanaa nama arganne tokko injifannoo arganneerra. Injifannoo diilina aganyiteenaal. Diil tagonaasafeenaal. Akka minnaayettan gaafa jimaataadhaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra kanarra dhaabbate jechoota ajaa'ibaa 7 dubbate. Sana keessaa tokko waaqa koo maana dhiifta kan jedhu ture. Akkas waan jedhee waan guddaa sadiidhaaf. Waaqa guddaa sadii keessaa tokko maal jennaayettan daabiloosin qabee ofitti waamee qabee hidhee qilleensa irratti qabee hidhee salphisee Si'oolii keessa kan jiran lubbuu sanatti keessaa baasuuf jedhee akkas jedhe. Matsaafa timirta Ubahaat jedhu achirratti barraa'ee akka jiru. Maaliif achir qabee hidhuuf jedhe? Hanga waggaan 5,500 raawwatu amma guyyattii kanaatti namni gaafa du'u lubbuu namaa kan fuudhee sirriitti keessaa ture daabiloosiin.
kan gooftaa gochuudhaaf jedhee itti dhiyaachuu hin dandeenye. Amma garuu gaafa gooftaan akkana jedhee boo kununtu nama dadhabaadha. Lubbuu sana geeffuu hin danda'a jedhee tokkoon isaaniitu nafin alaqaa isaaniillee si ol keessaa baatanii fidanii achitti ol ga'an gammachuudhaan waggaa 3 ji'a 3 isaan rakkisaa ture waan ta'eef waggaa 33 ji'a 3 isaan rakkisaa ture waan ta'eef. Kanaaf gaafa dhufan waaqummaa isaatti agarsiise ergamoonni akka baala mukaa gogee harca'eetti fannoo sana jala gadi kukkufanii yeroo isaan gooftaaf sagadaa jiran arge baqadhiin baa gaafa jedhu qabamee qilleensa irratti dhabe garafamuu jalqabe iwaawwate qaama lubbuudhaan immoo si waliin naqeessaa isa galitti misiraachuu lallabee warra achi keessaa kadhannaadhaaf ka'aa jedhe. Kadhannaadhaaf ka'aa. Amma nagaan isiniif haa ta'u kadhannaadhaaf ka'aa dhiifama nuu godhi hafuura kee wajjin kun amma daaqunoonni luboonni amantoon harkaa fudhanii yeroo sirna galatoodha si'a 14 ol jedhu kan yaadannoo sagaafa sanaa waan ta'eef akkaataa kanaan isaan baaseera. Kanaaf kun jechuun maal jechuudha gaa mo'icha guddaadha. Waggaa 5,500 nu hidhee kan ture garbicha daabiloosiiti garbitti daabiloos kan nuun jedhee ture sana nurraa barbadeessichaadha. Yaadadhaa jecha qulqulluu Phaawulos lammaffaa Qoloosiyaas boqonnaa 2 lakkoomsa 14 gubbaa irratti maal jedhaan nurratti barreeffamee kan ture hidhaa du'a keenyaa jedhe cinqaarsoo fannoo isaatiin nurraa barbadeesse akka jedhe. Kanaaf akkanatti nurraa barbadeesse mo'icha guddaa nuu kenne. Kanaafuu fannoon nu maal keenya faajjii mo'icha keenyaati. Ni lammaffaan fannoon nu maal keenya nageenya keenyaadha. Nageenya keenyaadha. Nagaa ittiin arganne. Nagaa dhabnee turre itti arganne. Nagaa keenya balleessaa kan ture sun nurraa qabamee hidhamee nageenya arganne. Samiidhaaf lafti, namaaf waaqayyo, lubbuudhaaf foonni, ergamootaaf namoonni walitti araaramneerra nagaa arganneerra waan ta'eef kanaaf nageenya keenyaadha. Inni sadaffaan fannoon nu maal keenyaadha jaalala. Jaalala kan ittiin agarreedha. Mee jecha ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 4 yaadadhaa. Maal jedha achirraati? Jaalala abbaan nu jaallate mee yaadadhaa. Tokkicha ilma isaallee mararsiifatiin dabarsee nuuf kenne akkuma jedhu. Kanaaf fannoo irratti kan nu raawwatame kun jaalala guddaadha. Inni afuraffaan birmadummaa arganne natsaannasa jennu sana. Inni ja'affaan jireenya arganne. Egaa kanaaf fannoon nuuf maal keenyallee mallattoo eenyummaa keenyaati. Kanaaf yeroo kadhachuudhaaf jennu quba keenya fannoo goonee jalqabna. Meeshaan tajaajila keenyaadhaaf fannoodha. Uffannaan keenya fannoodha. Manni qulqullummaa keenya gubbee isaarra fannootu jira. Kitaaba keenya irra isaarra fannootu jira. Kanaaf fannoon nuuf maal keenyaadha? Waa baay'ee keenyaadha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoosiif erge 18 gubbaa irratti warra hin amanneef gowwummaa nu warra amanuuf garuu fayyina kan jedheef kanaaf. Egaa isa kana nuu kennee fannoo isaan nu jaallate galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu ayyaana kanarraa ayyaana isaa nuuf haa baay'isu galanni Waaqayyootiif haa ta'u.